oduha raya fi waan adda qabadde isin dhufe innis maali yoo jettan rakkoolee namoota hedduu jechuudha biyya addunyaa kanarra jiranii fakkeenyaaf jechuudha warri yeroo baay'ee meeshaa akkamitti biyya alaa nu ergitaa karaa kamiinii barbaree bassoo shiroo akkasuma immoo waan baay'ee jechuudha rakkattanii furmaata isaa har'a na bira jira hojii lama eegallee jirra jechuudha hojii faffacaasuu yookiin babal'isuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harkafuun jirra jirtu amantii kutaan sooliin koodii bakka jiraatanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ani baay'ee isin jaaladha isin kabaja isinillee akkasuma kana jaalatanii beekaa abdiin qaba laayik godha akkasuma immoo sheer hiriyoota keessanii godha warroonni biyya addunyaa kanarra jirtanii namootiin fakkeenyaa fi meeshaa nyaataa jechuudha haga mi'eessitu yookiin buhaaraat akkasuma immoo qimaqimanii hunda barbaadanii isiniif biyya alaa irratti erguuf qophii xumuranii lakkoofsa poostaa hunda isaa nama jechuu fakkeenyaaf keessattuu Ameerikaa akkasuma mootuyyuu biyyoota Arabaa irratti qophaa'ee keessattuu Dubaay fi Ameerikaa ergaa jirra jechuudha maatiitu achi jira kastamarri namni barbaadanii jettanii lakkoofsa bilbilaa duwwaa 978 72 waatisaappii teelegiraamaan argattanii hubadhaa sirriitti hubattanii kan beekuu qabdanii wanni akka dhadhaa akkasuma daa'ima ergaa namaan yoo ergame malee poostaadhaan akka hin deemne asumaan akka naa hubattanii beeytan barbaada kana qofaa miti hojiin inni lammataa ammuutuyyuu hojii kabiraallee sarpiraayizii isiniif qaba inshaallah wa ta'ala addatii isinitti fakkaatiin namoota hedduu waliin jechuudha hojiin kun ana ammuutuyyuu waan yuutuubni kiyya ta'eef jecha yuutuuba irratti beeksisa hubadhaa ammas jechuudha hojii bareedaa kiyya ka ta'e jechuudha namootiin barbaadan na jaalatan hundi akka dilbarii sarpiraayizii jechuudha deemsa lukaa irraa eegalee hanga baajaajii motoraa makiinaallee inshaallah yoo barbaadan xiyyaaraanillee isiniif geessuuf qophiidha jechuudha maaliif kolfitee yoo naan jettanii maaliif yoo naan jettanii xiyyaaraanii bakka jedhu kanatti wanni nama daangessaan jiru qabaannanii maallaqa dhabuu kennaa malee xiyyaarallee waan guddaa miti jechuudha dhugaa rabbi dubbachuuf hunda isaa qophii xumuratee jira akka du'aa naa gootan abdiin qaba isiniin jedha itti aansuun ammuutuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota kiyya hojiin kiyya akkuma itti fufetti jira meeshaa bitee geessuu waa'ee firniicharaa algaa dabalatee doolaabaa tasriihaa teebilii nyaataati koomodiinoo akkasuma immoo tiivi istaandii kana qofaa miti walumaa galatti meeshaa mukaa madardaraalee diizaayinii adda addaatiin kan hojjetamuu fi akkasuma immoo meeshaa mana keessaa distii irraa eegalee maankaa dabalatee isa qofaa miti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya burcuqqoo gooma hunda eda'ate hunda isaa akkuma irratti binnee isinii geessuufillee nama baay'ee waan ta'eef alhamdulillah ni hojjanna itti aansuun ammoo duyyuu wanti sirriitti hubattanii qabdan har'a xiyyeeffadhee kanaan isinii dhufeeni meeshaa jechuudha baltinaa barbarree shiroo akkasuma immoo qimaqimamiilee hunda mixinii dabalatee manatti qopheessinee harka keenyan jechuudha harka kiyya isin argitan kana inshaallah wa ta'ala isiniif qabadhee dhufee jira itti aansuun ammoo daa'ima jechuudha daa'ima baay'ee bareedaa ta'ee fi orjinaala sa'aatiin ga'ee jira yeroo sa'aatiin darbee umurazaan dhaqee noobitii umurazaan deemee noobitii yoo jettan jalqabaaf ammoo akka dura anatu deema jennaani akka sirriitti dhibbarraa dhibbatti anillee jechuun fi kiyya waan tokko dadhabee jaaladhee wanti nama seensisee waan jedheef ufillee dadhabee arguu qaba isinii galee akka jaalattanii abdiin qaba kanaaf daa'imillee dhufee jira dafaatii order godhadha ajajadha taraa qabadha taraan daftarri daa'imaatii fi waa'ee daa'imni yeroo muraasa waan ta'eef jecha akkasuma akka hojii dura garaagarummaa qaba isiniin jedha kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maaliif fuulli si gurraacha ta'e asasii yoo naan jettanii fuulli gomanti xiqqoo isiitu yoo na tuqee jedhe fuulli na gurraacha achirraa aduu keessa deemna alhamdulillah ganillee caamee ammoo birraa barii jirra bakka garii kasaa safaa jechuudha haamanii jiranii adaabbaa uumama akkas jechuun kasaa sumayyuu jechuu karaa boqojiitiin ka'an reef gaaraa jira midhaan kaasheetaa jirullee ni jira kanaafi haala kanaan jirra inshaallah wa ta'ala baadiyyaa dhaqee isinii waraabu haguma biizii ta'een jechuudha haala natti mijanne ammootuyyuu maatii baay'ee akkuma isin na jaalatanii na kabajanitti waan na jaalataniif hin dhufa yoo jedhu birraa malee jedhanii na didan
minaan naafee uffatamu mala akkasuma na kabajanii rabbi haa kabaju nama kabaju xiqqaa ta'e guddaa ta'ee fi miti kanaaf isin jaaladha isin kabaja like share godha yoo isin viidiyoo laaltan viidiyoo babbareedaa jechuudha yaada gorsaa akkasuma qorsa waan baay'ee of keessaa qabu bohaartillee gadi isiniif dhiisuuf ani qophiidha yoo ammoo viidiyoon hin laallamne nama 60 qabaata kumaanuu yoo hin guunne isinitti dhaga'ama kana jechuun ki persentii 100 keessaa kiyya 5 kuma gadi laallama 95 ammoota kumaan kuma olii laallama alhamdulillahi rabbil alamin fedha rabbiiti ammootu anillee akka rabbi waan gaarii na gargaarii na dandeessisee hojjedhu abdiin qaba kanaaf ammaaf isin beeksisee jira hojiilee kanneen xumurannee hojiitti jirra tokkoffaan ammootuyyu meeshaa biyya alaa ergu lammaffaan ammootuyyu dilbarii biyya keessaa hanga akka barbaadanitti geessuudha sadaffaan ammootuyyu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya sarpiraayizii isiniif qaba bifa haarayaan jechuudha isin agarsiisa inni ammootuyyu jechuudha bajaajii tiyya gurguree hojii biraa jechuudha inshaallah walisee banuuf qophiin qaba isiniin jedha du'aa'inaa kadhadhaa maaliif agana gurgurtaa yoo jettanillee dirqama natti tahee jira isiniin jedha isin jaaladha isin kabaja bakka dubbadhee waan maraa xumurree jirra bajaajilee gurguruu fi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya gaafa isii gurguree jedhe bunnaa shaayii jechuudha bakka akka amma jiru kana yoo rabbina finfinnee ittiin deema yoo jedhe birrii guddaan na jalaa dhumataa isin sobuu hin danda'u shamanni keessatti isin affeeruu hin danda'u keessatti dhufamee natti hima akkasii isin jaaladha isin kabaja hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa namoonni meeshaa barbaadan lakkoofsi bilbilaa duwwaa 978 waatsaappii telegiraamaan sirriin argattanii namni hedduu iimoon bilbiltanii warree dadhabdanii jettan akkuma isin argitan guyyaa badee booda galgala waatsaappii fi telegiraama deebisa achi booda dadhabee lafaa ganama hin ka'a waatsaappii fi telegiraama deebisa iimoo haala kanaan na argachuu dhabdanii na argachuu dadhabdan malee waan biraatii miti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ani baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja isin ammootuyyu laayikii qofa naa godha biroota teessanillee sheerii godhuu hatta yoo dadhabdanii jettan laayikii qofti gahaadha odeeffannoo gabayaa jiruu fi jireenya hunda isaa qabadhee yoo rabbi fedhee jedhee isiniif dhufaa ijaarsa manaa hunda isaatu kadhiifne tokkollee hin jiru maaliif jennaan yeroo baay'ee bilbilatu bilbilamaa jira isinirraa cubaa dhiifama isin akkuma argaa jirtan kana bilbilatuyyuu bilbilamee addaan naqutee waan ta'eef asumaan nagaatti waraabulaa waan nagaatti isiniin jedhanii fi fayyaan faayaa laayikii gootan malee irraan baay'inaa namni agadumaa laaltanii jettanii rikoordiin dhaabatee jira naf fakkaate waraabaan jira